Dubro Mariam sijalna Magaki guda walol kamna Burqa jirenya situnub day Kitabni dugan sikesa bahe Galmen jirenya sikesa bahe Dubro Mariam sijalna Magaki guda walol kamna Burqa jirenya situnub day Kitabni dugan sikesa bahe Galmen jirenya sikesa bahe Budena numne adunya abdese Rakko siragae hunda dandese Induk batamu wain senake Abidda mate laman arkake Abidda mate laman arkake Dubro Mariam sijalna Magaki guda walol kamna Burqa jirenya situnub day Kitabni dugan sikesa bahe Galmen jirenya sikesa bahe Maqabba kan ilma afura qulqullu waaqa tokko barabaraan walatamtoota ijoollee waaqayyo kamtu Nunte waidan kanafsi wamna deebiidhaan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii waaqayyo akkam turtan akkam isaati kana eegdan eegatiksee kan isin dhuga'e uumaa keenya sillaasee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u egaa kanattaan suudhaan harrameen dubaroon maariyaamiin eenyudha kan jedhu daqiiqaa muraasaa fi wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Dubaroon maariyaamiin tun eenyudha? Namoonni baay'een waa'ee isheetiin waan gungumaniif namoonni baay'een waa'ee isheetiin waan rommaniif mee qulqulleettiin dubaroon maariyaamiin tun eenyudha kan jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Egaa maal jedha? Kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha faarsaa Daawit 45 lakkoofsa 17 dubaroon maariyaamiidhaaf maaliif sagaduu maaliif jilbeeffattuu akkuma anaa namaa jedhu namoonni baay'een dubaroon maariyaam jechuun hiikumti maqaa ishiitiyyuu maarii fi yaam jecha jedhurraa dhufe maar jechuun dachee kanarratti damma yookiin waan mi'aa nyaata mi'aa addunyaan kun qabdudha jechuudha. Yaam jechuun immoo nyaata samii isa soorata ergamootaa jechuudha. Hiikni maqaa ishiitiyyuu kan samii fi kan lafa ta'e eenyuyyuu irraa buusuu kiiloo takka qannasuu kan hin dandeenye. Faarsaa Daawit 45:17 irratti akkas jedha laata. Dhaloota hamma dhalootatti dhaloonni hundumti isaanii maqaa keetiin galata ni kennu ni laatu jedha. Anaamti kan barreesse anaamti kan dubbate dhaloonni hundumtuu aqxee kitaaba keessaa barreessuu barbadeessuu mirga guutuu qabda yoo aangoo akkasii qabaatteette jechuudha. Kanaaf dhaloonni hundumtuu maal godhu si galateeffatu si yaadatu kabaja siif laatu ulfina siif godhu jedha. Akkasuma namoonni addunyaa kana irra jiran barabaraan si jajatu jedha. Barabaraan si jajatu qulqulleettii maariyaam kanaafuu abbaa keenya Daawit jecha kana isatu asitti nu teessisee jechuudha. Anaan nan ilaallatu. Kanaaf qulqulleettii maariyaam kanaaf barkan ishee jennu sababa malee miti bee waa'ee ishee kan dubbannu sababa malee miti bee waa'ee isheetiif kan halkanii guyyaa iyyinee faarsin ijaa nutti toluuf beekaa maqaan ishee damma caalaa nutti mi'aa nyaata samii mannaadhaan qixa caalaas nutti mi'aa ijaa kana ta'eef dubaroo maariyaamiidhaan ni galateeffanna maal nama biyya lafaatu galateeffachaa jirani qulqulleettii maariyaamiin galateeffachuun namoota baay'eetti maaliif gaafii ta'e ittaane ammas akkas jedha laal kitaaba qulqulluu keessatti kan barraa'ee jechuudha. Isin jedha wayniidha ani wayniidha jedha yookiin jirma wayniitii jedha. Isin immoo hundee kooti yookiin immoo qirincaa fi damee kootii jedha. Ani maalidha jirma wayniiti isin garuu maalidha damee jirma waynii kootitii jedha. Damee jirma waynii san keessaa lakkoofsi tokko
qulqulleetti dubaroo maramidha. Kanaaf iyyuu wayniin maal godha? Waan qulqulluu hojjeta wayni yookiin dame jirma kan jedhame Yesuus Kiristoosidha jecha kana kan dubbate isa ani jedhe jirma wayniiti jedhe. Egaa isin immoo damee koote eenyuun jedhe qulqullootan jedhe. Yesuus kanaaf waan ani raawwadhe isinillee raawwadhaa ittiin jedhe. Kanammoo eessatti arganna kitaaba qulqulluu keessaa fuune cal jenneeti miti kan nuyi dubbachaa jirru Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 3 dhiifama boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti ni arganna. Kanaaf iyyuu maal godha waynichi waan gaarii hojjeta namoota fayyisa ture gaarummaa hojjeta ture hojii isaaf kenname yookiin immoo hojii isaa aangoo isaatiin waan qabu hundumaan dhaloota namaa kana fayyisaa ture. Yesuus Kiristoos aangoo maaliitiin Yesuus Kiristoos namoota fayyisaa ture? Aangoo mataa isaatiin eenyuu kan hin kennineef? Aangoo maaliitiin Yesuus Kiristoos galaanarra deemaa ture waan biraa hojjecha? Aangoo mataa isaatiin eenyuu isaaf hin kennine? Qulqulloonni garuu jirmicharraa kan argatan Yesuus Kiristoos irraa fayyisuu hojii fayyisummaa Yesuus Kiristoos irraa Waaqayyo irraa isaaniif kenname ni fayyisan. Kanaaf iyyuu fayyisuun Yesuus Kiristoos fayyisuun waaqummaa kan uumamaati yookiin kan mataa isaati eenyurraa kan hin liqeeffanne jechuudha. Fayyisuun qulqulloota fayyisuun dubaroo maaramii garuu kan ergisaati eenyurraa Waaqayyo irraa laatame kan Waaqayyo laateef immoo atirraa kaasuu hin dandeessu. Silazii maaf iyyuu nu barbaachise? Namoonni waa'ee isheetiin maaliif gumgumu waa'ee dubartii kanaa jechuudha. Kanaaf akkasittiin hubatamuu danda'uudha qabaa jechuudha. Qulqulleettiin dubaroo Maariyaam har'as borus sababa fayyina dhala namaati. Borus dhala namaatiif kadhata namaa gara Waaqayyootti ol ni baasti. Kanammoo akkamittiin beekte? Faarsaa Daawit maal jedha 45 ammallee lakkoofsa 9 irra gaafa laalu qulqulleetti yookiin dubartittiin uffata warqee uffattee mirga ilma ishee dhaabatte maal gochuudha? Dhaabachuu jechuun maal gooti? Maal jechuu barbaadeetti kitaabni qulqulluun as dhumna Macaafa keessatti akkana jedha laal ergamoonni yookiin ijoollee Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dhaabbatanii turanii jedha. Eenyu ijoolleen Waaqayyoo yeroo ijoollee Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dhaabatanitti diinni yookiin immoo daabiloosillee dhaqee fuula Waaqayyoo dhaabatee jedha. Maal gochuu dhaabatan fuula Waaqayyoo? Fuula Waaqayyootti dhaabachuu jechuun maal kadhannaa jechuudha. Fuula Waaqayyoo ergamoonni Waaqayyoo yeroo dhaqanii waan gaarii hojjetanii Waaqayyoof galata dhiyeessanitti waa'ee tolummaa waa'ee namaa yeroo kadhatanitti seexanni immoo Iyyoobiin sasu Waaqayyoon fuuldura dhaqe Iyyoobii irratti lola kaasu yaa Waaqayyo ittiin jedhe ergasi maaliif dhuftee jedheen jedha Waaqayyo yeroo dhufu gaasa Iyyooba tokko qabeenyaa waan laatte waan gaarii waan laatte bakka itti si jaalata Iyyoob irratti kissii dhiyeesse. Kanaadha dhaabbannaan jechuudha. Kanaaf dhaabbachuu jechuun akkasumaan maal jechuudha akkasumaan dhaabbachuun? Ani ergamaan Gabrieliin kan Waaqayyo fuuldura dhaabadhuudha gaafa jedhu akkasumaan dhaabata jechuudha. No! Waa'ee dhala namaatiif ni kadhata waa'ee dhala namaatiif way guddaa hojjeta jechuudha. Silazii dubartii kana namoonni maaliif ishee irratti hin gungumu? Kitaabni qulqulluun akkuma kaleessa kaase akkuma raayii keessatti dubbatame dubartii kana laal jawween ni naannessanii ari'aa ture. Garuu ilma ishee keessaa bahuu hin dandeenye dubartittii kana mo'uu hin dandeenye jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf namoonni isheedhaan jibbu dubaroon maalaamiin sababa fayyinaa taate malee sababa badiinsaa hin taane. Har'a namoonni baay'een sababa badiinsaa osoo ta'anuu ni jaalatamu. Gaafa sababa fayyinaa ta'u garuu namoonni baay'een irratti gumgumu. Kanaaf qulqulleettii dubaroon maalaamiin ishee kanaadha. Ishee kanaaf galanni kabajni ulfeeffamuu ni qabdi jechuudha. Haa ta'u malee qulqulleettii dubaroon maalaam guyyaa tokkoyyuu warri ortodoksii waaqessee beekun dogongorina namoonni baay'een qulqulloota yookiin immoo dubaroo maaramii waaqessa waaqa baay'ee qabdanii jiru hundi waaqessinu haadha Waaqayyoo haadha damma deesse haadha mootii deesse haadha addunyaa maraa jennee ishee kabajnee ishee ulfeessine malee waaqa keenya jennee beekna hin jenne. Kanaaf iyyuu maaliidha dogongorri barumsa kana? Kanaaf sirriitti xiyyeeffachuu nu barbaachisaa jechuudha. Egaa yaa saboota ilaalaa Mana keetul keenye maqaa kee faarfannaa addunyaa na baruu gochaa kee labsinaa addunyaa na baruu gochaa kee labsinaa dubroo Maariyaam si jaallannaa maqaa kee guddaa ol qabnaa burqaa jireenyaa situ nuuf kitaabni dhugaan si keessaa bahee galmeen jireenyaa si keessaa bahee dubroo. Kitaabni qulqulluun galmeen jireenyaa qulqulleettii dubaroo maaramii keessaa bahee jechaa jiran jechuudha. Kanaaf iyyuu
ishedhaaf galanni ni mala akkas jedha. Ammas kitaaba qulqulluu keessaa fuunee gaafa ilaallu kitaaba qulqulluu keessatti gaafa kaasne ilaallu caqasa reefu isinii kaase yoo hubattanii jirtan ta'e abboonni way baay'ee kaasu jechuudha. Maal jedha abbaan keenya Faarsaan Daawit dhaloonni hundumtu hanga bara baraatti maal godhu maqaa kee jajatu siin galateeffatu si kabaju si ulfeessu yaa mootitti jedhe. Mootitti kan jedhamte qulqulleettii Maariyaamiidha. Egaa qulqullichi amma immoo Gabreeliin dhufe maal jedhe kakuu haaraa keessatti Luqaas gaafa boqonnaa tokkorraa kaasne ilaallu lakkoofsa naannoo lakkoofsa 43 irratti gaafa ilaallu maal jedhaati giiftii hundaati yookiin immoo ulfina qabeettidha gonfoo qabeetti dhaloonni hunduu si galateeffatu jedhe. Kaleessa raajonni waa'ee ishee dubbachaa turanii ergamaan Gabreeliin ati qulqulleettidha dhaloonni si galateeffatu si kabaju ayyaana qabeettidha ittiin jedhe maarreessitu irraa haquu danda'a. Gabreeliin gaafa ishee arga koo jilba isaatiin gadi jedhee dubaroo Maariyaamiidhaa fi kabajni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u ittiin jedhe siin jedhee beekaa namootan jedhee beekaa eenyuuf galanni akka ta'u hin beeka Gabreeliin kanaaf ni laateef kabajni isheedhaaf ni mala isaa ol isheen waan taateef ni laateef jechuudha. Maal kana qofa Elsaabeet ni argite dubaroo Maariyaamiidha. Dubaroo Maariyaamiin misraachoo Gabreelii kana erga dhageesse kaattee gara Elsaabeet haadha Yohaannis bira dhaqxe. Yeroo haadha Yohaannis bira dhaqxu yaa haadha gooftaa koottiin jette ciiti kana gaafa bartu Elsaabeet ati haadha gooftaa kootti akkamitti gara koo dhufuun siif mala anat gara keetti dhufuudhaaf mala malee jedhe. Namoonni baay'een har'a dubaroo Maariyaamiin gara keenyaa dhuftu akka nuyi nama haa taatu jedhan. Nuti garuu akka Elsaabeet yaa qulqulleetti ati gara keenya dhufuun siif hin ta'u ati hunda caaltaa ergamoota ni caaltaa dhala namaa ni caaltaa ittiin jechaa jirra. Dhala namaa qulqullummaa isheetiin filatamummaa isheetiin ayyaana qabeessummaa isheetiin ni caalti eenyumayyuu qulqulleettiin dubaroo Maariyaamiin jechuudha. Kanaafidha qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin kan jabeessu. Kanaaf waa'ee isheetii waan namoonni baay'een numarratti barumsa kana kaaseen gara sassaabbachuutti dhufa. Qulqulleettiin dubaroo Maariyaam eeyyan dhugaadha. Bara biyya lafaa kanarra jirtutti araarsuu dandeessi. Waaqayyoon walitti si fiduu dandeessi. Amma garuu isheen duuteerti boqatteerti. Kanaaf iyyuu eessaa dhuftee siif araarsiti yaa mucaa isin jedhu itti dhufna deebii kana waaqayyoon hunda keenya. Maariyaam si jaalladha maqaa kee guddaa ol qabna burqaa jireenyaa situ nuuf da'ee kitaabni dhugaan si keessa bahee galmeen jireenyaa si keessa bahee. Egaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii nuti kanaaf ishee ulfeessinaa kanaaf ishee kabajnaa jechuudha. Dubaroo Maariyaam galanni waan isheedhaaf malu galanni waan isheedhaaf ta'uuf kanaaf. Egaa isheen har'a akka nama yookiin isin wajjin qaamaan fooniin isin bira hin jirtu akkamitti isin araarsitii nu jennamu. Yaa saboota anas irratti gaafii tokkoon qaba. Dhalli namaa yookiin immoo namni tokko addunyaa kanarratti kan waaqayyo si araasu foon isaatiin immoo lubbuu isaatiin isa kana naa deebisuu danda'uu qabdu jechuudha. Foon isaatiin immoo lubbuu isaatiin waaqayyoon si araasu qulqulluu warra sirra jiran fakkeenya ati kan kadhannaa kadhattu yookiin kan waaqa keetti haasoftu lubbuu keetiin immoo foon keetiin kitaabni qulqulluun akkas jedhate waan jettellee jedhi deebisi. Warri kan foonii ta'an waa'ee foonii yaadu warri kan hafuuraa ta'an waa'ee hafuuratiin yaadu jedha. Waa'ee maalitti waa'ee hafuuratiin eenyu ijoolleen warra hafuuraa ta'an eenyu warri hafuuraan deddeebi'an waa'ee hafuuratiin yaadu. Warri kun garuu waa'ee foonii kanaafiyyuu namni waa'ee hafuuraa kan yaadu danda'u waa'ee nama hafuuraan jechuudha. Kanaaf waa'ee mootummaa waaqayyoo kan hojjennu waa'ee gaarummaa kan hojjennu hojii hafuura qulqulluuti malee hojii foonii miti kun jechuudha. Kanaaf foon hojiin isaa gubiinsa ta'uu danda'a. Foon fedhiin isaa kan biraa ta'uu danda'a. Namoonni yookiin immoo dachee kanarratti garuu kan nuyi waan gaarii hojjennu hafuura keenyan kan namootaaf kadhannu hafuura keenyanidha. Kan lubbuu keenyaaf kadhannu lubbuu keenyanidha yookiin waa'ee foon keenyanii miti. Kanaafiyyuu namni foon dachee kanarras gaafa jiru foonii miti dubaroo Maariyaamiin kan nuuf kadhatta hafuuranidha jechuudha. Kanaafiyyu dubaroo Maariyaamiin duuteerti warri jedhan suni mee akkuma yaada isaaniitti dubaroo Maariyaamiin duutee awwaallamtee booluma keessa iyyuu haa jiraattu jechuudha. Hafuuraan hin duune akka jedha kitaabni qulqulluun duuti warra qulqullootaa jireenya bara baraati jedha. Duuti warra qulqullootaa maalidha? የቅዱሳን ሞት የዘላለም ሕይወት ነው ወይም ደግሞ የዘላለም እረፍት ነው እንጂ ሞት አይደለም ወይም ሞት አይባልም። እንጀራ ሙሉ እንጀራ ከናቆመና በረበራ ዱበሮ ማርያምን ድል ደረገ
deemtee dhidhii du'a jedhamurra ceetee gara jireenya bara baraatti dabarte malee hin duune. Kanaafiyyuu akkamitti dubarummaa ramiin duuteerte hafuuraan kaleessas kan nu araarsitu hafuura isheetiin har'as hafuura isheetiin nu wajjin jirtu qulqulleettiin dubarummaa. Akkuma yaada isaaniitti mee inumayyuu aduutu ajennu jechuudha dubarummaa. Yaa ta'u malee qulqulleettiin dubarummaa yaa ati hin agarre malee yaa jaamaa qulqulleettiin dubarummaa taateerti. Qulqulleettiin dubarummaa akkuma ilma ishee mirga ilma ishee jirti. Kanaafiyyuu kanammoo maal jedha kitaabni qulqulluun dhaloonni abaaramaan dhaloonni hamaan jedha laal. Waan tokko ragaa malee gonkumayyuu amanuu hin danda'u. Maal gochuu hin danda'u? Dhaloonni hamaan milikkita barbaada. Dhaloonni hamaan milikkita laaleetu waa tilmaama waa dubbataa. Kanaafiyyuu dubarummaan ofiin hin madaalin dubarummaan akkasii miti. Namoonni baay'een ofiin madaalee dubarummaan gaafa hojii sun foon keenya madaalee laalu baay'ee waan nutti ulfaatuuf isheenillee akkasumatti yaadu. Kana dubarummaan akkasii miti jechuudha. Osuma taateyyuu immoo kalees hafuuran har'as hafuuran dubarummaan nu duukaa jirti. Waaqayyotti nu araasiti. Waa'ee cubbuu keenyaaf nuuf kadhatte jechuudha. Maaliif? Ilma isheeti waaqayyoon isheedhaaf. Kana biraan immoo qulqullummaa qabdi mootiitti ishee filate eenyutu irraa kaasuu hin danda'u. Kanaafiyyuu namoonni gaafa dacheerra jiran hafuuran araarsu gaafa samiitti ol ba'an hafuuran araarsu du'anii fi hin duunee sansalanni garguun hin jiru. Maal akkasumaan haasa'uuni sansalanni du'aa warra qulqulloota irra jira moo warra qulqullootaa miti warra cubbuurraa deebi'an irrayyuu hin jiru. Kitaaba qulqulluu Hisqeel 18:21 akkas jedha dubbisachuu yoo dandeessa ta'e namni jallaan cubbuu hojjete hundumaa isaarraa jedha laal yoo deebi'ee seera koo hundumaa yoo eege jedha. Wanta dhugaa fi qajeelaa yoo hojjete inni dhugumaan ni jiraata malee hin du'u jedhe. Inni maal ta'a malee ni jiraata malee hin du'u. Kanaafiyyuu maaf guyyoomta namoonni baay'een du'aniiru maaliif jetta hin duune jiraatudha isaan dubarummaa ramii miti warri kuunuu jechuudha. Kanaaf namni cubbuu qabuyyuu kan akka dubarummaan gongamu yoo cubbuu hin qabne miti warri cubbuu qabuyyuu cubbuu isaatirraa gaafa deebi ni fayya jiraatara malee ni du'aa miti. Du'aadha hoo jetteen situ du'aadha jechuudha. Maaliif kan du'eef kan hin jiru addaan hombee numa jiraatadhaan du'aadha gaafa jettu ati mataan kee du'aadha jechuudha. Kanaafiyyuu situ du'e malee namoota sanii miti yookiin qulqulloota sanii miti jechuudha. Dhumarratti ilama hoo jette ammallee wayi tokko qasa dhumaa kana kaasneet mee barumsa kana yookiin kutaa biraa yeroo biraatti deebina. Mana keetu keenye maqaa kee faarfannaa addunyaa na baruu gochaa kee labsinaa addunyaa na baruu gochaa kee labsinaa dubroo Maariyaam si jaallannaa maqaa kee guddaa ol qabnaa burqaa jireenyaa situ nuuf kitaabni dhugaan si keessa bahee galmeen jireenyaa si keessa bahee dubroo Maariyaam si jaalladha. Egaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii ammallee waa'ee ishee gaafa dubbannu ammallee waa'ee isheetiin gaafa kaanu akkas jedha kitaabni qulqulluuni. Waa'ee dubaroo Maariyaamii waa'ee araarsummaa warri gaafii isinitti ta'e dubaroo Maariyaam dhuguma waaqayyoon si araarsite jettanii warri gaafii isinitti ta'e kitaabni qulqulluun akkas jedha. Dubaroo Maariyaam anaaf siruma araarsituu miti murteessituu kan kootiidha jechuudha. Yoo isheen murteessite naaf fayya yoo isheen murteessin fayyuu hin danda'u. Kun filannoo koof amantaa kooti eenyumtu narraa mulquu hin danda'u. Eenyumti keessanuu narraa fudhachuu hin danda'u. Namoonni baay'een dhumin murteeta waan feetanaan jechuu dandeessu. Kanan amane nan beeka eenyuun akka waaqessaaf nan beeka eenyuun akka kabajaa jirus nan beeka eenyuun akka galateeffachaa jiru nan beeka. Kanaaf adda boo'een akka aangoo isaaniitti kan waaqayyoof laadha. Isa Kiristoos dubaroo Maariyaamii fillaadhu yoomumaa isa dubaroo Maariyaam ergamootaaf fillaadhu yoomumaa isa ergamootaa qaama biraa fillaadhu yoomumaa darajaa isaaniitiin beekatanii yaadhaaf jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkas jedha. Waa'ee qulqullootaa gaafa isinitti hin ta'ini qulqulloonni akkamitti waaqayyoon isin araarsettanii hin haasa'inaa araarsummaa bichaa miti addunyaa kanarratti harka lamaan ni murteessu. Maal godhu ni murteessu. Bakka waaqayyoon walii dhala namaa kanarratti murteessu mirga guutuu qabu. Eessaa kan fidan waaqayyoota isaanii laate akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 2 deemu dubbifadhu.
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ ቅዱሳን በዓለም ላይ እንደሚፈርዱ አታውቁምን? ድንቤክተኒ ሰገና ሀቅ ቁልቁሎን የኙረት ሙርቴሰን ወረደች ገነረጅራን ወረዱኛ ነረትራን ሙርቴሱ አከደንዳ ድንቤክተኒ አቀቅ ክታበ ቁልቁሎን ተሰን ተናፊዩ ቁልቁሎን ሲሩማዩ ኑፍ ከአጁ ምቲ ኑረቱ ሙርቴሱ አንጎ ቀቡ ሙርቴሱ ጋፈዳም አከሲ ገነ ቾቦልት አከሲ ገነሞ አከያደ ፎኒ ኢሳኒቲ ምት ግን ከራ ስሪ ተይን ስረት ሙርቴሱ ማለት ኢሳን ስሮታ ዋን ኢሳን ቁልቁሎታ ዋን ተናፊዩ ቁልቁሎን አንጎ ሙርቴሱ ማዩን ቀቡ አንጎ ከዳቹ ሳኒ ከናፊ ነሞን ባየን ጉምጉምናይ እስኒ የትወራለ ታታኑት ገብና ጉያ ተቆ ዋቀይን ገርፍታ ለማፋት ገብና ዋቀዩ እንደከ ሰወጅናታው ለፈጅርታኒት ጀባዳ ጀጀባዳ ከናፍ አሎኒ ባየን አሎተ ከነ ቡርጃጀሱ ነሞን ባየን ከንካኒ ዋይ ዱብሮ ማረሚት ወይ ባየ ጀረንጀራ ኑይፍ ገሩ እሼን ሃደ ኬኛ በረበራቲ ሰው ፈይና ኮቲ ወሶሽናፉ ባቴ በዴን ቱሪያ ከናፉ ከኑ ፈይስተሸና
jake lapsna duro maria sijanna akake guda walol kamna urka jirenya situnubde kitamne dugan sike sabahe galmen jirenya sike sabahe duro maria jirtan inti bararru aqeessi wajjina ta'u turte gaarii